Aye, akan je. Naga kala to guyya irraa kana galanni waaqayyoo fudhatu. Sis anas inni guyyaa irraa kana nu gahe. Waaqni keenya hunda danda'a kan ta'e alfaa fi omeegaa jalqabaaf xumura bara amma baraatti kan jiraatu galanni ulfinni isaa qulqulleetti qulqulloota abdii cubbamootaa haadha waaqayyoos taate haadha keenya kan ta'e qulqulleetti dubboo maariyaam uumama hundaa olitti uuma agartii kan isin ergamoonni waaqayyoo baanee galuu keenya sa'aatii keenya gocha isaanii barsiisan kan eegan maqaan isaanii kan kabajamu waaqayyo sun ergamoota isaanii ergee kan nu eegi kan nutis galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Baga guyyaa har'aa kana geesse baga nagaan dhuftes baga wal agarre maaliif na laalaa jirta miti bakka rakkoon qabu maaliif yeroo hundumaa gammachuudhaan dabarsuu ibsuu dandeenya. Addunyaan tun yeroo tokko gammachuu yeroo tokko gadda ammuma gammaddee ati bakka waan ta'een argadde jettee yoo fiigdu achi siqtee waan biraa dhageessite gaddu. Addunyaan tun akkasi maaliif seete wanta darbituuf bakka darbuun isin afaa haadha amma jirtutti gammadi amma jirtutti muffataa jedhe bakka waaqayyo jira waan ta'eef wanta si dhiphisu hundumaa waaqayyo irratti dhiisi. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 5:7 irratti maal jedha? Sagalee waaqayyo tokko kan jechi sagalee isaa wanta isin dhiphisu hundumaa ana irratti dhiisaa jedha. Wanta na dhiphisu hundumaa waaqayyo kootti dhiiseen xiqqoosi bakka mana koo keessa taa'ee amma haasaatii jira beekte. Gaddas gammachuus waaqayyo ni dabarsa. Faaruu tokko isinii faarfadhu eeyyama isaa yoo ta'e nan faarfadha. Haadhaan qabaa kanaktu mimmaan koo nan waammadhaa ba'uudhaaf galuu koo kiidana marat kiidana marat iddoo boqonnaa koo kiidana marat iddoo boqonnaa koo haadhaan qabaa kanaktu mimmaan koo nan waammadhaa ba'uudhaaf galuu koo kiidana marat iddoo boqonnaa koo. Amiin. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Qulqulleettiin dubroo Maariyaam araarsummaa isheetiin nu haa yaadattu. Ergamoonni illee eegumsa isaaniitiin nu faana ta'anii akkasitti kennu yeroo tokko gammachuudhaan maaliif dabarsuun gaariidha beekte. Qorumsi tokko gara jireenya keetiitti wanta si gorsu keessaa hoogan ati ilaalaa jirtu kun jechuudha. Yoo qorumsi hamaan hammam ga'ullee sitti dhufe qorumsicha maal jettee akka fudhattuun barbaada seeti. Maal jennee fudhachuu qabna? Gaarummaaf ta'ee argite. Seenaa tokko sitti himu namichatu karaa deemaa jedhan. Osoo karaa deemuu namicha konkolaataa qabu tokkoon maaloo na yaabbachiisi jedhee yookaan konkolaataa yaabbadhee tanaan xiqqoo si waliin deema jedheen karaa deemaa jira waan ta'eef yommuu kana tole jedhee seensise.
seessisee waliin deemanii osuma deeman namicha kana harka isaa maashin yookaan sibiilli tokko harka isaarraa kute. Achumaan kan makiinaa oofu kanarraa cite jechuudha. Kan makiinaa oofu kanarraa harki qubni irraa cite. Yommuu kana baay'ee dhibbate. Aarii baay'ee dubbate bakka namichi kun. Maaliifin konkolaataa qaba garuu obsan qabu. San booda hundumtuu gaarummaaf ta'ee jedheen inni makiinaa yaabbatee deemu kun. Inni makiinaan qabu garuu na yaabbachis jedheeti. Hundumtuu gaarummaaf ta'ee jennaan. Hundumtuu gaarummaaf ta'ee naan jedha jee namichi baay'ee ammas isattuun aare ganaa. San booda iddoo ga'ee inni na yaabbachis jedhe sun na buusii jedheen ni bu'e. Galatoomi jedheeni biraa deemee namichi kun makiinaa isaa qabatee osuma deemuu saamuudhaaf itti timanii attoonni bosona keessatti qaban. Yommuu kana in ajjeesna jedhanii haqanii yommuu rukutuu haa'u kan baqasa wajjin wal loluu jedhan harki isaa citeera. Nama qaama mi'amaa rukunnu jedhanii dhiisan. Yommuu kana hundumtuu gaarummaaf ta'ee jedheen isin hin jenne yeroo makiinaa seenu namtichi. Hundumtuu gaarummaaf ta'e kan jedhu san yaadatetti baay'eema barumsa guddaa itti ta'eef osoo harki isaa hin cinne ta'e lubbuun isaatu darbee oole gaafas. Hundumtuu gaarummaaf ta'e gara jireenya keenyattis gaafa qorumsi dhufu gaafa wantamaan dhufu hundumtuu gaarummaaf ta'e bakka gaariidhaaf ta'e na fayyaduuf dhufe jennee yoo fudhanne hundumtuu gaariitti nu jijjiirama dhugaa. Kanaaf jireenya kee keessatti wanti tokkollee wanta si fayyadnu hin jiru. Miidhaa wanta sirraan geessisuu danda'u jira garuu akkuma jirutti ta'e wanti si fayyaduuf hin dhufne gara jireenya keetti hin jiru. Qorumsas haa ta'u, gaariis haa ta'u, badaas haa ta'u wanti hundumtuu si fayyaduuf ufila. Bakka na fayyaduuf dhufe jettee fudhannaan ni jijjiirtaati. Waan fakkeenyaaf otoo gara jireenya keetitti qarshii 10,000 si jalaa badeeti. Qarshii amma kanaan na jalaa badee jettee bakka baatee gubattee asii fi achi kaattee waan biraa gochuu dhiisi. Isa dhiisi. Si fayyadu maal gochuu? Gaarummaaf ta'e jettaan. Gaarummaaf ta'e jettee yeroo biraatiif akkamitti qarshiin kun akkasii harkaan banne bakka itti yaaduudha. Kana booda isa dhufuu sirreeffatte malee aartee, maraattee, fiigdee, kaattee hoomaaf fiddu. Hundumtuu gaarummaaf ta'ee qarshii birrii 10,000 kiis keessaa nabu. Hundumtuu gaarummaaf ta'ee qarshii 10,000 na jalaa bade. Jettee immoo utaaltee kaatataana qorumsa gara jireenya keetiitti dhufe mo'achuu hin dandeessu ati ishee. Garuu hundumti keessanuu dhiifama naaf godha. Xiqqoo siiffataa boqonnaa sammuu barbaadetanii galatoomaan isiniin jedha. Hundumti keessanuu warri na hordofaas jirtanii na hordofuu baattanis ani fataa jechuufi yookaan yeroo koo dabarsuufi deeqaa muraasa fi galatoomaa. Dhugaan ilma waaqatii naan jedhu namti tokko dhugaan ilma waaqatii garuu beektu dhugaan ilma waaqatii naan jedhe namicha tokkotu.